iidalle ati muslimaa miti? yaa muslim iidalle kabaji yoo stiili jechuun bakka istaayilii akka dubartii ta'e kuuyinii ta'e dubartiin jechuun by the way dubartii jechuun hedduu bareeddi dubartii jechuun si galee istaayilii keetillee yoo sitti tolee akkaataa dhiiraa kanallee dhiisii uffata babbareedaa akkuma dubartiitti sattaradhu uffadhu si galee dubartiin akkuma dubartii yoo taate bareeddi si galee lubbuutiyya waan si jaaladhuu fi fooxaa keessatti taradhu nama haarawa gaafa ati nama haarawa taatee dhuftee jireenya kee hundinuu sirraa jijjiirama nuti immoo ani wallaahi wabillahi sifaana si duuba yoomillee sin dhiisu jechuudha amma biiftuu ilaa amma jala hafee hin beeku jechuudha waan takka yoon seene nama san jalaa hin hafu waan qadhumatti jechuudha si waliin dhaabbadha an bikka guddaa keessa kin bikka waan kana keessaa baate jee sin dhiisu jechuudha lafatti suma faanaan qadhumaa si wajji dhaabbadha si galee osuma namni fedheewu dhakaa haree fixeewu kophaa kiyyatti si waliin dhaabbadhaan annaastiin dhagaamiin waa'ee waraqaa sanis xiqqishoo iidaa namni maallaqa faamiliif ergaa haadha abbaa ergaa namni haajaa hedduu qabaa saniif iida booda goone sinirraanfannee qeerrootti illee himeetin jira humaa yaadinii sin jechuu barbaada yaa mee gaaffii takka takka si gaafadha ati haadhaaf abbaa kan kee ni jirani? haadha ni qabu. Abbaan kee yoo? Abbaa argii guddadhee bareen abbaa kun. Obboleeyyan kee yoo ni jirani? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi badaa achiin turre beektaa badaa achitti hin booda. Turtee erga Suudii dhuftee? La waggaa lama reebbuuta. Nguunni garuu kontiraata kan koo fixuu ka'ee ture sila nagashii taanaan nagashuu dide malee nani. Damooza waqaalichi sii kannuu ture maallaqa waggaa lama dalagataa turtee walii qabattee moo akkami meenu himi? Waggaa lama ani mana namaa ta'a ture beektaa mana namaa taa'ee guutaa tokko taasise hanga guutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu dhiisanii waadha kootti illee numin paaspoortii naa baasaniitu Suudii na fidan. Suudii na fidan immoo maallaqa keenyaan biyyaa si baafne waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa ja'a furii wayii dalagee arumaa walaa san ergeef yeroo jaraa erguu fi aramni zimmedhee asii gadgashee maallaqi sunillee nu biran geenyee naan jedhan araba fudhate ta'e awwalumayyuu jechuudha arabaan awwala bira ture sun araba fudhate ta'e dhuguma jara biran geenye ta'e hin beeku jaris anaaf hormaa yeroo kun sanaaf hormaa jechuun jennaa barsiisan malee homaa naaf hin goone tokko faaratti waa'ee seenaa qofaasuuf immoo imameyyuu dhumoo an maatii birattis hin guddanne abbaa kollee ergee guddadhee baree nama bira guddadhe sana akka abbaa kootti ilaalaa ture jechuun waa baay'ee gaafata qaala tokko faara kaasee himuurra akkuma biyya laa bichitti kaasee himuu naa wayyaame. Yeroo dhufee dhumu rakkoo kan kee himadhu shi uummanni kun si gargaara akka si gargaaruuf namni ilaale waan isaa himatu qaba lubbuuti himadhuun sodaatiin shi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takka asitti dhagaamin. Hayaa? Ayyera kun achi booddee yeroon dhufee dhummoo achi booddee namichi cinaan dhumne naan dhiisee dalagee achi booddee ji'a 8 wayii kanuma isaa ta'ee ofirraa dhiise kan ji'a 8 jechuudha kanuma namicha biyyaa na baasee ta'ee ofirraa dhiise ergasillee ji'a 4 wayii yerootti dabalu waa tokko siigoona haati keelleen qophaadhaan namni nu biyyaa si baasennaan birrii waggaa lamaa sana jaruma irratti ergaa ture garuu birrii ji'a 7 ana waggaa lama namni guutuu kan hin eeggadallee birrii jeshin dhiisee bahe wajjin walumatti qaba akkas kara birrii ji'a 9 wayii araban na nyaatee jechuudha dhugaa dubbachuu ta'e naa kennan maallaqa yeroo ani gaafadhu obbiratti kennan inni sarraafaa naa baasanii sarraafaa irra gashuu yeroo immoo biyya nagashaa dhu birrii karoo keetti deeffatu akkatti birrii malee bahu qabu ture jechuudha. Walumaa galatti alamni duraalleen birrii baay'een dhowwatte eeggadallee sarraafaa wajjin birrii baay'een na jalaa gubate garuu immoo warri biyya na baasanii birrii majjii 10 walitti qabaa itti ergaa ture ammaas naan goone akkuma jaraa kaffalee ofirraa dhiise saniin booddeen immoo
Birrii kanallee nyaatamee waan hin jiruuf jireenyi kunillee waan hin taaneef akka dubartiitti illee mana keessa dalagee waan hin doorsifameef maatiin kollan durii jedhee na agartudha istaarii kollee waan hundallee jijjiiree baduutti galeeti jireenya qophaa wayii shaakalee ture rakkoo koo himachuurra jedhee jechuudha. Abshir. Kanaafuu xiqqoo si Oromoon immoo duriyyamuu barbaadina seeti garuu an jireenyi koo akka narraa dhokatuudhaaf akkasitti gambaree jaarran bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraan itti kennanii dalaguu eegale. TikTokin nan fayyadamu malee viidiyoo baay'ee akkasiin jedhu ture. Ji'a tokko reefa guyyaa hedduu bakka dalagaa kollee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofuu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na beekan garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee. Erga immoo himatamuu ta'e hidhaan koo kun dheeraadha akka ittillee illee naaf hin galu. Kanuma waan goshuu Abiraam. Abshir ishee lubbuu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti garuu ilmi namaa bakka itti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bakka irraa kufee irraa ka'uun jagnummaadha si galee ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu an bakka sanitti baqa nama kutattuu wayii dubartii kutattuu akka taatee bakka sanitti naagalee osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaan irratti gadhiisa jechuudha. Si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arke jechuudha. Kanaafuu rakkoon takka rakkatuun ni jirti lama rakkatuun ni jirti sadi rakkatuun hin jirtu. Kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma iida booda beellama qabannee asirratti uummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira. Ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee warri si gargaaruu barbaadu hedduutu jira. Waan takka sitti hin dhagaamini amma waa hedduu si dubbisiisuu fi miti just uummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree sanumaaf atis tasgabbooytee jirtaa keessaan si dubbisnaan uummata kan kee uummata haalaan si jaalatu ka dhagaa darbuu jiruus ka siif dubbatu jiruus hundi si jaalata jibbaa kan kee qabu tokkollee hin jiru ijoolleen Oromoo hundi si jaalatti. Sanumaatillee jaalala uummata amma nama kun kudha tokko hasilaalu jiru kun warra si jaalatu warra si gargaaru deemu ati nama si jaalatu qabaachuu jechuun maallaqa caalaa humaa hamileen takka sitti dhagaamini humaa abshiraayaa Ayyaa dhaggeeffatu. maasti dhagaamini iida keetillee qeerroo faanis manni ati jirtus mana obboleessa keetiiti hawwiinis nama gaariidha zanaa fataa jee waan si hanqate yoo jiraatellee gaafadhu isii akka haadhatti isa sabbaa akka haadhatti akka abba gaafadhu hanqa nuti gargaarsa sii goonu yoo afellee an obboleettii tantee guddoo feetu akka haadhateetitti waan barbaaddee na gaafadhu arrarraa kaasee waadaadha waan ati barbaaddee guutuu yoon dadhabee uummatatti karadhaa yoon dandeetti siif godhaa jechuu. Tokkoffaa irratti maakush ani miidiyaa kanarra ergaa icciitiin kollee baheen si gargaara naan jettanii asli jechuun anaaf abbaa kooti si jechuun immoo haadha kooti kana qabadhaa Oromoo wallaahi laazim sanomichiti isinirraa barbaade isin galee uummanni olii ganne na darbee maal yeroo jedhattillee isin olii galuu diddanii yeroo jettanittillee inni dhufee faladaadhee keessaa illee qabsanaa maakishitellee keessaa narraa hin hafne inni akka abbaa kooti ati haadha akka haadha kootiitti ati jaallattu jibbitu isaan har'aa kaasee akka haadha kootiitti si ilaala naa jira. Si jaaladha haadha koo. Gaara baasee immoo jarara lamman irraa immoo hafee Oromoo koosinillee naa jiraadha. Hundi keessan shee keessa amantiitu hin jedhin mucaan kun akkasii jiraataa turte jireenyi itti tolee lalleetu naan jedhin ani garuu ilkaaniif uffataan hojii godhoskee jiraataa ture. Utuu garagaltanii keessa koo duraa sana ilaalin waan hojjetaa ture utuu ilaalin na bira dhaabattan naa galatuma isin hin jaaladha. Abshirii bakka humaa yaadinii kanumas dubbisumaa fi waan biraammoo iida booda walitti deebinashi waan hafee keessaanis waan si gaggaafadhu tokko ni jira reefuun tan rafuutti jira waan jettee fi waan waliin haasoo jira yaa akka dubartitti. Nagaafadhu taate bakka amma deemu faxara nyaattee deemu faxara nyaadhu ganaadhaan moo amma kaate. Laareef ga'ee amma nyaadhu anas dheenna wayii nyaanne. Bakka humaa yaadinii zanaa fataa jayi. Bakka waan takka akka rakkoon hin jiraannes ni beeka achi bika jirtu mana rakkoon itti jirtu miti uummata si jaalatanii homaa sitti dhagaamin isheen huddi tole waan himachuu barbaade yoo jiraattee moo himachuu hin dandeessaa
homaa takka sodaatin namni takka waa takka si gochuu